Maamman Nuuriin kaleessa waamaa oole akkana ta'u akka malee naa ta'u sihim Baaba Nuuraddiin jechuudha. Maqaan wal harkaa dha'ee ani kun nama dullachaati, nama umriin kiyya 50 oliiti, nama sama kana waggaa 27 baratee nama kaani wal baree sammuun kiyya biizii ta'ee wallahi kama dhugaa wallahi. Wanni Maamman Nuuriin awwaamaa ture sihimi Baaba Nuuraddiin shari'aan zaahira. Namni ani itti aare tokko farratti Nasri Aanoleeti. Kadubbiin isaan akkana jedhan who are you ingiliffaan jedhaa ture Nasriifi kunillee asiin qabamuu qaba. Lammaffatti Baaba Nuuraddiin sadaffaa basisu mubeen asii dhaqee jireenya biyya baqaa hin beeka. Rakkoo kiyya kana osoo dhufeetitti hasaate homa akkattuu dagaf na godhu natti jallate ta'isaati tarraan ana rakkoon na jaalate jedhee ani warra Dubaay keessaa namni dhugaan dhugatti itti aare tokkoffaan Nasrii, lammaffaan Baaba Nuuraddiin, sadaffaan Mubaaraki. Si rakkoo haa ta'u bal'oo haa ta'u mootummaa akka raayyooti sagaleen bira hin ga'u. Sagaleen keenya akkasii bira ga'ii waan beeku Maamman Nuuriin awwaamaa ture sun kaleessa Baaba Nuuraddiin kun asitti arramamuu qaba. Warri viidiyoo suuraa keessatti dhanillee innama al'amaalu binniyyaa jedhan. Sheekonni gizee daawwaa himtu. Maamman Nuuriin kalee waamaa oole sa'a tokko guutu wallahi kan rabbiin itti argu Baaba Nuuraddiin kun akkatti naasirraa'u qaba. Inni jalqaba. Isa lammataatiif immootu jara kenna hin beeytanii ani kun biyya baqaa jira. Kunoo kaleessi baatii haarawwarra jirra. Ani waan kaardi ittiin guutadhu dhabee biyya hin dawwalle an. Edaa jarri akkuma ufin na seeyanii maali baankii jedhan kanaan birri biyya erganii an biyya hin dawwalle warri biyyaa gizee birri argatu namatti himu. Sagale mikiya jiccitee deemu maa bar birrii 500 keesseenu malee qaatanu galee jiranii ammoo obboleettiin tiyya dawwaltee natti himte. Soba yoo jettan ruqiyyaa sheexxaa jedha risiitii isinii maxxanse tiktook feesbuuk irra dhaqa laala. Obboleettii tiyya warri natti dhiyaatanillee hin beekan jechuudha akkaawuntii san. Isin dawwalee maaliif namaa wallolta bar birrii an keesseenu malee qaata galee waan ijoolleen biraa hoolii hoolota minaamina baakee ribbiin binnee kennuuf ergatan seena jechuun nama biyya alaatti ijoollee baay'ee qabna jechuumaa fi Dubaayii kana. Seena malee kenseenu malee qaata galee jira. Kanallee da'iifummaa kiyyaa biyya baqaa jiraachuu fi waan biyyatti hin dawwalan dhabuu kiyyaa addanaan baasiin malee birriin naa galeera. Hanquba qabu akkasitti waliin hubanne jarri koree immoo dhufee birriin sii galee jenne Maamman Nuuriin mootu ta'uufiitiifuu dalagaa ofii wajjin biizidha. Karaa kanaan warri kaleessa sagalee naaf ta'aa turtan mucaan kun miskiina ifaajee bakkallee ga'uufii baatu waa argatu qaba jettanii gadaa reestooraantii fi qabeenya gadaa reestooraantii durriyyee Dubaay fi sheekotii nama guddaa hawaasa Dubaayitti duulaa turtan hundi keessanuyyuu warri anaaf quuqamtanii duulaa turtan ana rabbumaaf jedhaatiniin ani miskiintichi quban qabu waan biyyan bilbilanii fi warra kennatti birriin naa galeera dhaabadha galatooma warri mootu anaan sababdanii ilmi Oromoo maa guddata jettanii gabbuusuu barbaadan rabbi ajandaa biraa isin yaa baasan birrii 500 tiyya osoo dalageetu gimmaa 5 ga'een foloowarii 500 nutti kenname 100 takkatti 500 naa gale qixxeeyyuu ga'ee silaa namni 200 naa kennaa jira ruubiyyuun geenne jechuu isini galee soo gara mana birriin kiyya naa galeera warri sagalee naa taatan galatooma warri itti duultan immoo duula dhaaba warri waraana bantan waraana dhaaba rakkoon ka jiru Maamman Nuuriin biraa miti Nasriifaa wanni itti aaref duraanuu naa dawwalanii osoo barreessanii birriin keessii gale jedhanii silaa balaan kununni dhufe amma anillee waan hin taane haqqisee waan arraabuun dhabuu jechuu na saalfachiifte ijoolleen tun hiriyoonnummaan kiyyama rakkoon Nasriitii fi Mubaarakii Baaba Nuuraddiin waan itti aaref inni biizidha bar birrii keessan sii galchanii osoo naan jedhanii dhabu. Kun ammanuyyuu saalfadhe takka kaameraa irratti saalfadhee hin beeku nama 5,000 duratti ni galee. Kanaaf reestooraantii gadaa kenna mana nyaataa kenna abbaa rakkataati kunaanuu osoo waa takka dalagiin 5,000 kiyya naa galeera soba warri jettan dhaqa feesbuukii kiyya jala lala hin jira risiitiin jechuudha soba ani sobellee hin beeku. Akkasii ani gama kiyyaan na of kolchaa dhiifama jaalattoonni kiyya hordoftoonni kiyyallee baga gammaddanii warri sagalee naa taatanillee dhiifama asumatti amma waan gadaa reestooraantii promoot godhu sappoorti godhu malee negatiivii maqaa kiyyaan hin barbaadu an please nama harka namaati irraa nyaate nama nyaatu mitiyan nama tirii irraa nyaadhe uf jalaa dhiitu mitiyan wallahi kaleessallee
كان اتبانا ترى ربنا أرجع بابا نور الدين إنه بيتنا قالوا فاميلي سهون دبي كانوا تطلع ولد تفرا وسوان هما جيزا كان فكذا وانا ما جري بيجبري والفتور عند عارفين كل لا تك يجوا غاندتوكو ورا اي غدو تياتيني لودين غوتورنا اسمني اكاكايوت غاندو والكيسن بوزوان سني وان بدانجه نغرو اتيار اكا كوري غدا توكوتي ودونتي ميجچما كنوما مكوبده وانا كاناتي اتترا وريكون بتاتين ديفما غدا كان لما وان نجي سنبرا يادك يا سنيبسي سنبرا بوا دكتور غلطومي اتله نمني وان افاجسني argachuun dirqama ani gaafa agreementi walii goonulle miliyoona 3 kaafne kan haadha shaneeti walitti isaa battaluma galchine akka hawaasni nu hubatu yene boosillee haaseenu haadha shaneetiin alatti miliyoona 2.5 kan isii yooma san galchee baabaa Nuraddiin illee galee jira jaal Naasir Anoleetti illee kono wal bira jira galee jira yene boosillee hadha galchee ka isaatu duba hafee ture manaa hin mijatiniif keessanne resiitii isin maxxansee jira waan kanaan ala waan rabbi ol fuudhe namni gad deebisu hin jiru hoolonni suudii fi biyya kamteettee waa'ee gadaa reestooraantii haasoftu hoolaa keessaa bahi ka'i gadaa reestooraantii yookaan maammannooti waliin haasa'i darajaa yoo wal bira nama geesse jechuudha gadaa reestooraantii asitti faaworii mamme si qabanna gusan gabbartu ashandaa doktor asliitiin Mama Nur sirri miti please. Mama Nur si bambara. Qabnu please Mama Nur akka dubbatu siniyyamuun waan hunda galchee jira akka obboleessaatti faaworidhaan dubballa si galee dhiisi bakka mamme engadda gaafa 500 fooloo isinii Dr. godhu Moiti God. asli nuti godhi Mama Nuri Dr. Moiti God. wallahi sin nageenya mamme natti dallani angara godi Moiti God. mufaddu wallahi jala nasa gada waan sirraa bareedu wallahi Mama Nur wallahi natti mufaddu malis jala nasa angara godi siduran dhaabadhaan doktor dhaggeeffadhu dhiifama wajjin inni dubbatin tokko barratti doktor dhaggeeffadhu mubee wal kuffisuu waan jedhamu tokko waan namni qabate mamme dhiifama wajjin akkati mira keessa galtee haasofteellee abbaan barbaade waraabbatee ajandaa godhatu hin barbaadu ofirra namni arrabama jiran ani chaayilenjiin kun guuteera agreementii olii goonne uduma galchuu iyyuu baadhe Dr. Moiti God sirri miti rakkoon si bira Dr. wallahi. dhiisi siin jenne ka Mama Nur sodda ati naarin gada naarin Mama Nur dhiifama guddaa wajjin dhiise isinii galchu lees suuraan kiyyararraan warra birrii namaa nyaatuan moo nama birrii Mama namaa Nur dhiifama guddaa siin jenne kana dhiisi yaa ofiitiin deemuu qaba hoolaan biyya kamuu Mama Nur doktor Miuti godi ka kamar tarri miuti goda wallahi adallanu la wato ko jira jara ken agal chemi tisu Mama Nur wallahi miuti si goni di fama ka ay wato ko dubba chubar badan inu mayu dubba den buan to ko farati Dr. Asli namni Kenya osi mubarak waratan osi atiyu de miti ajanda bakka berati barbadadu namni ko heriya ke timiti kale sara kata ke olti ka bature mubarak musammati ontini akka dhuunfaatti sumuni tokko kenneen jiru Mama Nur nama rakkata biyya kana keessatti jaallattee jibbite anaan walen beennu biyya kana dhufu wal nabarsiise dhugaa rabbii mo dubbachuu barbaada akka lillaa jandaa ta'u hin fedhu wallahi billahi Mama Nur abbaa rakkataati dhibbaan dhibbatti dhugaadha gadi bee miiliyoonota rakkataa gargaaree waan akkanaa kan ammoo Firaawoliinu utuun isin kadhadhu dhiisaa bor nu rakkisaa tun jedhu amaara nutti fidee oromummaa kennee fi abbaa gadaa mubaarak jettanii ana nan bifne maatii koo nan bifne gaddeebiftanii Firaawol adda miiliyoonotaan amaaraaf kennaa jira maal gootan nu waliin haasaa warra ajandaa barbaadanu nu waliin haasaa isinii galee wallaahi billaahi du'eesi caala anaa wajjin haasofta jechuudha Mama Nuran ganda koo miti waliin beennu garuu Mama Nur dhugumatti nama gochaati kana sittinna asra ganneechuudha ana kamu baarakin sigalee yoo namni ganda isaa dubbate yookiin gandummaaf jetta Mama Nur jechuun bishaan irra xaliila nama miidhamuu nama hin barbaanne nama rakkataa bira dhaabatu tokko lammaffaan immoo asliin Mama Nur utuma wallalanii Mama Nur asliini keessaanii waliin dubbanneerra wanni inni Mama Nur jedhe baabaa Nuraddiiniini Mama Nur nama kan namaa nyaatus miti kana isinis hin beettu nus hin beenna isinii galee warri lakki garal kibnu male jettani nama rabbi ol kaase
namni tokko gad harkisee waa tokko gochuu hin danda'u liqimsi. Dhageesse mucaa rabbitu ol kaasee amma rabbiin duniyaadhuma hin qabne isaaf kennu garaa keenyaan eebbifnaani waan akkanaa kana dhaabbadhaa. Maamman dur waan dubbate bakkaan ga'ee jira gabaabsuu gaariidha. Guddaa keenya jabaa keenya achumatti xiqqeeffachuu gaariidha malee wal harkisuun